Tole hordoftoonni baadiyyaatu bakkam jirtu baga gara viidiyoo kanaatti nagaan dhuftanii viidiyoo kana keessatti yaadrammoo kan ilaallu akkamitti Grammarly gara koompitara keenyatti fe'annee English grammar yookaan immoo waan barreessinu keessatti barreeffama Ingiliffaa check ittiin godhanna kan jedhu isinitti agarsiisa. Mala salphaa ittiin barreeffama Ingiliffaa sirrii ta'uu fi dhabuusaa itti beeytan isin barsiisa. Appilikeeshinii waan sana isin hojjetu immoo akkamitti akka koompitara keessan irratti fe'atan isinitti himaa jechuudha viidiyoo kana keessatti. Kanaaf hundi keessanuu haalaan akkana hordoftan isin gaafadha. Jalqaba irratti koompitara keenya irratti browserii barbaannu banannaa jechaadha. Anammaaf browserii Brave jedhamu banadheen jira. Browserii isin Chrome's banachuu dandeessanii kan koompitara keessan irra jiru erga bantan booda google.com jettanii asitti search gootu yookaan immoo search engine Google irra dhuftu jechuudha. Sana booda asitti Grammarly add in forward jettanii barreessitu jechuudha. Grammarly add in forward akka kanatti barreessitanii sana booda enter jettuuni gara kanatti isin fidaa jechaadha. As biratti baay'eetu jira Grammarly warri fidanii yookaan immoo waa'ee Grammarly kan keessatti argannu isaan keessaa Grammarly for MS Office kan jedhu kana fayyadamnaa jechaadha. Grammarly for MS Office kana irratti kilik goonaa sana booda gara peejii kanaa nu fudhataa jechuudha. Asitti get add in it is free kan jedhu kana kilik goonaa jechaadha. Linkii isaa description keessa isinii kaa'een jira. Linkii sana dhaqxanii tuquu dandeessu yoo barbaachise yookaan immoo Google bantanii haaluma kanaan deemuu dandeessu jechuudha. Malli salphaan garuu viidiyoo kana jalatti linkiin jira description keessa waan ta'eef linkii sana tuquudhaan gara kanatti dhufuu ni dandeessu jechuudha. Yoo ammas gadi ta'e irra deebitanii kilik gootu sana booda gara natti ni fida. Amma download gochuuf jira jechaadha. Downloading Grammarly for Microsoft Office download gochuuf jira ni jalqaba kunoo dhufee jira asitti. Sanaaf download keessa program kan jedhu keessatti godha kan koo kan keessanis iddoo itti download godhu qaba waan ta'eef start downloading jedhaani jechuudha. Sana booda download godhee xumuree jira jechaadha. Kana close gootaniiti garanattis deebitanii login kan jedhu jira asirratti click gochuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda sign in with Google kan jedhu kanarratti click gootu. Kanaaf accountii ani asirraa qabu naaf fidaa jira yoo jiraachuu baate immoo isin use another account jettuuni anammaaf kanumaan barbaade use another account jettanii emailii fi password isin gaafata isa sana itti galchitu jechuudha. Gara kanatti dhufaa jira jechaadha. As biratti isa kana later jettaniiti ni baatu jechuudha. Baataniiti bakka amma download gootan dhayitu bakki amma download itti godhadheen as keessa jira. Sana booda program kan jedhu keessa Grammarly add-in setup isa kana double click gootu jechaadha. Yookaan immoo akka yeroo install goonuti jechuudha. Walumaa galatti install gochaa jira jechuudha. Sana booda asitti isinii dhufa welcome to Grammarly jedhe get started jettuuni jechuudha. Asitti Grammarly for Word, Grammarly for Outlook. Outlook yoo account isaa qabaattanii kuni kan Microsoft ti jechuudha. Saniif anammaaf lachuufuu nan barbaada waan ta'eef install jedhaani jechuudha. Install godhee xumuruuf jira. Sana booda gara natti dhufa congratulations to launch Grammarly open Microsoft Word or Outlook jechaa jira. Then finish jenneeniti mee gara Word banuutti deemna. Word asirraa hin qaba yookaan isin as biratti start jettanii Word kan jedhu search gochuu ni dandeessu. Sana booda hin bantuu jechuudha. Word kam wajjinuu fit ni godha waan ta'eef 2007 10 ta'uu danda'a 13 16 ta'uu danda'a 19 ta'uu danda'a kan qabdanii. So Word qabdan ni bantuu jechuudha. Akkamitti akka immoo taabii haaraa itti argoonu waliin kan laallu ta'a. Kuni kan 13 waan ta'eef black documentiin jedhaani. Warri kaan sirrichuma isinii baruu danda'a waan ta'eef akka tasaa ta'e Grammarly kan jettu add taatee jirti jechuudha as biratti. Kana close goona. So Grammarly kan jettu asitti add taatee jirti asirratti click yoon godhu inni kun naa banamaa jechaadha. So amma wanna barreessinu tokko akkamitti akka check goonu isinitti agarsiisaa jechaadha. Dokumentii kanan qaba. Dokumentii kanarratti kaa hammam sirrii akka ta'e Grammarly'n isaa check gochuun barbaadaa jechuudha. Kanaaf dokumentii keessan erga banattanii booda Grammarly kan jedhu kanarratti click gootu open Grammarly jettuun sana booda as biratti Grammarly'n banaa jira jechuudha. Garuu wanni isin barbaachisu wanni isin beekuu qabdani internetii isin barbaachisaa jechaadha. Internet irra ta'uu qabdu jechuudha akkas gochuudhaaf. Steepiiwwan kana hamma ammaa wanna deemne kana guutuu akkaataan itti hojiirra oolchuu qabdan internetii yoo qabaattan qofaa jechaadha. Login naan jechaa jira jalqaba waan ta'eef login ergan godhee booda garuu isa kana deebi'ee nan gaafatu Grammarly dhuma naa banaa jechaadha.
So anamaaf Brave filadha as keessa. Okay. Isa dura accept hin goone jechuudha. Isa kana continue to Grammarly akkuma jettani. Then open Grammarly kan jedhu kana tuqxu. Sana booda wardiin asitti bilingi ta'aa jira jechaadha. Banamee jira jechuudha. So loading jechaa jira. Sana booda asitti issuewwan jiran hunda isaanii nuuf fidaa jechaadha. Yoo rakkinni as keessa jiraate ammaaf no issue jechaa jira. Homaa issue biraan qabdu jechaadha. Kanaaf Grammarly wanna kana sirriidhaan aan jechaa jira jechaadha. Yoo sirrii ta'uu baate garuu maal akka sirreessinu nuuf fidaa jechuudha. Mee kan sirrii hin taane tokko dokumentii asirra keenye ka waliin ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf dokumentii kanan qaba. Ammaaf barreeffama kana keessa erarii 3 jira naan jechaa jira. All basic error 3 naan jechaa jira. Fakkeenyaaf really kan jedhu kanarratti yoon click godhe asii isa kana real kan jedhu jijjiirii jechaa jira. The word real doesn't seem to fit with the content. So real kan jedhu irratti click godhaa jechuudha. Kana hojjennu immoo guutumaan guututti wanni kun sirriidha jechuu keenyaa miti. Yeroo tokko tokko akkaataan galumsa jechoota akka inni nuuf fidutti ta'uu dhabuu mala waan ta'eef dubbisaa yoo hojjenne irra gaariidha jechaadha. Hard kan jedhu kanallee hard kan jedhu kana haaf goonee irraa quick kan jedhu bira immoo yoo dhufnu maaliin bakka buusi jedha. Quickly kan jedhuun bakka buusi jedha. Sana booda checking jedhee kanarraan kan hafe erarii gara premium issuetti deemu jira jechuudha. Premium issue hojjennu software keessa kana yookaan Grammarly kiraa gochuudhaan yookaan immoo dhaabbata sanarraa bituudhaan issuewwan biraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yeroo research fa'aa hojjennu barreeffama research sanaa eessaa akka finne fa'aa akkamitti akka examineroonni keenya ilaalan fa'aa ilaaluu ni dandeenya jechaadha. Bakka san immoo eessaa akka finne san karaasaa baruudhani yookaan immoo dokumentichi bakkam akka jiru baruudhani dokumentii keenya yookaan immoo research keenya waan sirreeffachuu ni dandeenya jechaadha. Mala kanaan waan sirreessisu kamuuf sirreeffachuu ni dandeessu. Wanni isiniin ifne yoo jiraate yookaan immoo dabalata waan asirratti barachuu barbaadda yoo jiraate koomentii jala nuuf kaa deebisnee viidiyootti hojjennee kan isinii deebisnu ta'a. Warri haaraa taatanii viidiyoo kana daawwattan steppiin kun yoo isinitti tole yookaan viidiyoon kun yoo isinitti tole subscribe gochuu hin dagatina. Warri immoo maatii keenya taatanii nu bira jirtan share fi like hin dagatinaa isiniin jenna. Waan daawwattaniif galatooma. Audio.